Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan jaallatamtan qulqulloonni gooftaa waldaa onlaayinii kan maraanataa Yesuus keessatti kan argamtan amantoonni hundumtuu, geggeessitoonni, tajaajiltoonni waldatti hundi keessan akkasumas ijoolleen gooftaa tajaajila gamaa qilleensarraa sarara onlaayinii kanarraan kan tajaajilamtan dhugaan dubbii Waaqayyoo kun karaa adda addaatiin daddarbee kan isin qaqqabu akkam jirtu fayyaa keessanii Waaqayyo gooftaan inni nagaa nuu kennee haa ulfaatu. Ani obboleessi keessan tajaajilaan keessan eebba abarraas nagaa kootii Waaqayyoo nagaatti na jiraachisee arras nama mana isaa keessa dhaabbatee dhugaa dubbii isaatii dubbatu akkan toof ayyaana naa baay'iseera maqaan isaa ulfaatu. Egaan eebbifamaa eebbi Waaqayyoo safara malee isin irratti lola'u warra Waaqayyoo hojjechaa jirtanis warri dubbii Waaqayyoodhaan eebottanii hordofaa jirtanis barri keessan haa eebbifamu jechuun jaalladha. Barumsaa iddoon buufata kee qulqullaatti haa eegamu jedhu yookiis mata duree qulqullummaa jedhu walii wajjiniin barachaa kutaa 3ffaa barannee gidduutti 7 sagantaa addaatiif jecha kan dhaabne turre arrammoo kutaa 4ffaasaa mata duree jalqabnee itti fufnee walii wajjiniin baranna. Innis iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eeggachuun barbaachisee gaaffii jedhuuf qabxiiwwan 10 ilaalleerra. Har'a 11ffaa itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Maaliif barbaada Waaqayyo iddoon buufata keenyaa akka qulqullummaatti eegamuuf isa jedhu walii wajjiniin ilaalla. Duraan dursinee garuu hafuurri Waaqayyo akka nu barsiisuuf kadhanna. Hundumaa gararraa hundumaan ol bara baraan mootee kan jiraattu Waaqa keenyaa guddaa guddifnee si galateeffannaa. Maqaa kee isa dinqisiisaadhaaf galanniif kabaji ulfinni siif haa ta'u. Nu miti, ana miti, namootas keessa jiranis miti, hafuurri kee nutti dadhabaa jira. Hafuurri kee nu utubaa jira. Kiristoos Iyyesuusiin bara baraan ololluuf jedhe. Sirraa barachaa as geenye sababii ati nu barsiistuuf, sirraa leenjii as geenye sababii ati nu leenjistuuf, ati Waaqayyo Waaqa gaariidha. Bara hundumaa maqaan kee nuuf haa ulfaatu. Immoo nama dadhaboota saba dadhabaaf cubbamaadha. An akka ofii kootiitti cubbuu koo danuun beekaa. Akkasumas ijoolleen kee of beeku. Garuu abdii qabnaa falli argameera.
cubbuu hundumaatti kan qulleessu dhiigni hoolichaan dhangala'ee arras hojiirra jira. Cubbuu keenya hundumaa nuu dhiisuun fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Araara keetiin gara keenya kottu. Si kadhannaa ammas yaa Waaqayyo akkuma kaleessaa hafuura keetiin nu leenjisi. Hafuura keetiin nu barsiisi. Karaa isa qajeelaa nutti agarsiisi. Warra dubbii kee dhaga'anii dubbii keetiif jiraatanis nu taasisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin danqaaf mormituu dubbii keessa qulqullaa'aa kanaas naannoo keenyaatti ifadhu caccabsi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa keenya qulqulleessitee hafuura keetiin nu tajaajili. Kanas gooteettaati Gooftaadhaa Yesuus ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Iddoon buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eegganna yookiis qulqullummaatti eeggachuun maaliif barbaachise kan jedhu egaa qabxii jalqabaarraa kaafnee wantoota hedduu ilaalaa as geenyeerra. Sanatti deebi'uun yeroo keenya qisaasessuu malee dookimentii isaa of biraa waan qabdanii fi achirraa salphaatti ilaalu wayya. Iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eegganna isa jedhuuf qabxii guyyaa jalqabaa ilaalle. Qabxii tokkichi Waaqayyo waan gara iddoo buufata keenyaa dhufuuf jennee ilaalleerra. Waaqayyo maal gochaadhaaf gara iddoo buufata keenyaatti deddeebi'a kan jedhu immoo qabxiima tokkoffaa jalatti waa hedduu ilaalleerra. Itti fufnee qabxii lammaffaan ulfina Waaqayyoo arguuf, qabxii sadaffaan waan dinqisiisaa arguuf, qabxii arfaffaan Waaqayyoon arguuf, akkasumas qabxii shanaffaan fayyisuu Waaqayyoo arguuf, ja'affaa irratti yoos Gooftaan nama keessa darbee hojjetaa, torbaffaa irratti nama mi'a Waaqayyoo baatu irraa eegama, saddeettaffaa irratti torbee warra ilaalledha. Qabxiin kun dheekkamsa Waaqayyoo torban lamaan jechuudha. Dheekkamsa Waaqayyoo ooluudhaaf, salgaffaa irratti dhimma kan baasu ta'uudhaafi kurnaffaadhaaf isa dhumaa kan ilaalle jechuudha. Inni nu waame mudaa malee waan ta'eef nus akkuma isaa warra mudaa hin qabne akka taanuu fi walii wajjiniin baranneerra jechuudha. Kanaaf sababoota kanaaf akka iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nurra jiraatu. Har'a itti fufnee qabxii 11ffaa ilaalla. Qabxiin 11ffaan immoo iddoon qulqullaa'aa qulqullummaadhaan dhaabbatu waan ta'eef maalan jedhee iddoo qulqullaa'aarra qulqullummaadhaan dhaabbatu waan ta'eef iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaawwan wal fakkaatan lamanii isiniif kenna. Tokko immoo nan dubbisa. Seera ba'uu 3:5 fi Iyyaasuu 5:15 irra kan jiru wal fakkaata. Iyyaasuu 5:15 irra isa jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Hangafni loltuu Waaqayyoo sun deebisee Iyyaasuudhaan iddoon ati dhaabbattu kun qulqullaa'aa waan ta'eef kophee kee miilla keetti baafadhuu jedhe. Iyyaasuunis akkasuma hin godheedha. Museedhaanis sagalee kanatti dubbatame iddoon ati irra dhaabbattee jirtu kun qulqulluudha, achi as natti hin dhiyaatin, kophee kee miilla keetti baafadhuu jedhame. Jarreen kun lamaan argama Waaqayyoo arganiiti. Iddoo Waaqayyoo jiru ga'aniiti. Pireezensii Waaqayyoo keessa dhaabbataniiti. Kan qajeelfamni kun isaanitti kenname. Akkuma kaleessa deemaa dhufte sanaan arras itti fuftee iddoo kanarra deemuun hin danda'amu. Maal godhi malee kophee kee miilla keetti baasi malee kan jedhamu qajeelfama argatan. Eenyu Museenis Iyyaasuunis qajeelfama wal fakkaataadha kan isaaniif Waaqayyo kenne jechuudha. Qajeelfama maal jedhu? Iddoo buufata kee qulqullummaatti eeggadhu qajeelfama jedhu. Adeemsuma kaleessaatiin, amaluma kaleessaatiin, muuxannooma kaleessaatiin itti fufuun hin danda'amuuti. Maal godhi? Kophee miilla keetti baasi.
qulqullummaadhaan dhaabbadhu. Bakka irra jirtu kanatu iddoo qulqullaa'aadhaati. Ijoolleen Waaqayyoo jireenya qulqullummaatiif, jireenya qajeelummaatiif kan waamamne, jireenya shaakala kaleessaatiin itti fufuu hin dandeenyetti waamamnee jira. Kanaaf gaafa mana Waaqayyoo keessa deddeebinu, gaafa fuula Waaqayyoo jiraan akka luboota Waaqayyootti maal gochuutu nurra jiraata? Qulqullummaadhaan dhaabbachuutu nurra jiraata. Nuuni yeroo gabaadhaan nu eessa jirra? Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jirra. Yeroo mana barumsaadhaan nu eessa jirra? Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jirra. Yeroo iddoo namoonni walitti qabaman dhannus yeroo kophaa keenyaas mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jirra. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Nus immoo mana qulqullummaa Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyoo bakka Waaqayyoo jiraatu baannee deemna. Kanaaf nuuf iddoon qulqullaa'aa hin taane hin jiru. Qulqullummaadhaan dhaabbachuu nu gaafata. Ijoolleen Waaqayyoo kophee keessan ofirraa baasaa ittiin jedheetti dubbate karaa ergamaa isaas ta'e karaa sagalee ofii isaatii Musees ta'e Iyyaasuun kophee isaan kaa'atanii fuula Waaqayyoo dura deddeebi'an kun kophee waan adda addaatiin xuraa'eedha. Seenaa dadhabbiin guutame, abdii kutannaan guutame, cubbuudhaan guutame, dhiiga dhangalaasuudhaan guutametu keessa jira. Jireenya muuxannoo kaleessaa, shaakala kaleessaa sanaan itti ufanii fuula Waaqayyoo dura jiraachuun waan hin danda'amneef Waaqayyoo kophee kee baasi jedhe. Kaleessa waan gaarii naa hojjetteetta. Seenaa gurguddaa walii wajjin hojjenneerra. Kanaafiyyuu siif hin eeyyamamaa. Akkuma barbaaddetti deemi kophee kee hin baasiin hin jennee Waaqayyo baasii jedhe. Museedhaan Waaqayyo garraamiidha. Addunyaa kanarraa namni akka isaa garraamin hin jiru jedhee dhugaa ba'eef kana ta'uusaa Waaqayyo dursee hin beeka. Iyyaasuunis loltuu jagna jabaa Waaqayyootti gammaduudha. Lamaan isaaniitiin garuu Waaqayyo qulqullummaan isinirraa barbaadamaa ittiin jedhe. Sababii hariiroo cimaa qabnuuf, sababii kakuu gurguddaa qabdanii fi muuxannoo kaleessaan, jireenya addan baaneeni fuula koo dura deddeebi'uu hin dandeessanii. Jijjiiramaa jedheen Waaqayyo. Kanaaf nu maaliif iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggannaa? Iddoo qulqullaa'aarra qulqullummaadhaan dhaabbatu waan ta'eef. Waamichi nuyi waamamne, tajaajilli nutti kenname, dibanni nutti kenname, iddoon aarsaa nuti irra dhaabbanne qulqullummaadhaan wajjin walii galaa firoota koo. Kanaaf iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nurra jiraata jechuudha. Inni 12ffaan qulqullaa'anii qulqulleessu waan ta'eef iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggannaa jechuudha. Maal jedha? Qulqullaa'anii qulqulleessu. Addumaan kun waa'ee warra tajaajiltoota irratti xiyyeeffata. Qabxii yeroo daraa kutaa 3ffaa keessattis qulqullummaan mi'a naqataa kan warra mi'a Waaqayyoo baataniiti jennee ilaalleerra. Yookiis warra mi'a Waaqayyoo baatan irraa qulqullummaan barbaadama jenneerra. Ammas qulqullaa'aniitu qulqulleessu waan ta'eef iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nurra jiraata. Utuu hin qulqullaa'iniin qulqullummaa labsuun qulqullaa'aa jechuun hiikan qabu. Labsii fudhatama hin qabneedhas. Kun akka hin taaneef nuuni duraan dursinee iddoo buufata keenyaa qulqullaa'aatti eeggachuun nurra jiraata jechuudha. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa kutaawwan murtaa'e walii wajjin ilaala. Inni jalqabaa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 29 lakkoofsa 5-15 kutaan lammaffaan immoo ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti ergee
2:21 kan jirudha. Kutaawwan kana lamaan keessaas tokkon dubbisa. Isa tokko immoo dubbifadhaa ergaa isaa akkasumatti hin dubbadha. Inni seenaa bara 29:5-15 irra jiru lakkoofsota kana lamaan irra jiru akkana jedha. 5 irraa yommus inni isaanitti dubbatee yaa warra Leewotaa mi'aanaaf dhagaa isin amma of qulleessaatii mana qulqullummaa isa kan Waaqayyo Gooftaa abboota keessanii qulleessaa waan xuraa'aa hundumaas iddoo qulqullaa'aa kana keessaa baasaa jedha lakkoofsa 15 immoo darbinaan dubbisa akkana jedha. Isaan kun obboloota isaanii walitti qabanii akka seeraatti erga of qulleessanii booddee mootichi akka dubbii Waaqayyootti akkuma isaan abboometti mana qulqullummaa in qulleessanii jedha. Kun ergaa dinqisiisaaf ifaa ta'edha. Qajeelfama kana kan ijoollee Leewotaatti kenne nama Waaqayyoo Hisqiyaasidha. Kan inni mana Waaqayyoo qulqulleessuun fuuldura of qulleessaa ittiin jedheef immoo abbaa isaa dabalatee bara geggeessitoota isa fuuldura turanii manni Waaqayyoodhaa xuraa'ee ture. Jalli mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti hojjetamee balballi mana qulqullummaa Waaqayyoo cufamee luboonnii fi Leewwonni warri mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa hojjechuuf waamaman iddoo qulqullaa'aa keessaa gadi baafamanii jireenyi isaanii cubbuudhaan wal makee xuraa'ummaadhaan dadhabanii turan. Namoota akkasii kana walitti qabee Hisqiyaas mootii Waaqayyoo lapheesaa karaa seera dubbii Waaqayyoodhaa jijjiire tokko gaafa ka'u isaan mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa hojjechuudhaaf waamicha qaban lubootaaf Leewwota walitti qabee maal jedhe? Mee duraan dursa ofii keessan qulqulleessaa jedhe. Isinuu jireenya adda addaa keessa galtanii jirtu jedhe. Isinuu shaakala garaa garaa keessa galtanii jirtu jedhe. Siyaasni kaleessa ture, bulchiisni kaleessa ture isin balleesseera. Argama Waaqayyoo keessaa isin fuudhee sokkeera. Amma kanaaf maal gochuutu isinirra jiraata? Duraan dursitanii ofii keessanii akka seeraatti of qulleessaa. Iddoo ofii keessan akka seeraatti of qulleessitanii booddee mana qulqullummaa isa kan Waaqayyo Gooftaa keessanii immoo qulqulleessaa. Utuu ofii keessan irraa waa jiruu, utuu ofii keessan irraati wanti isin ceephaa'u jiruu isa kan biraan qulqulleessaa jettanii yoo kaatanii ergaan keessan kun fudhataman qabu. Isa qulleesseera jettan deebitanii xureessitu. Kanaaf maal godhaa jedheen Waaqayyoo karaa garbicha isaatii Hisqiyaas sabichaan of qulleessaatii duraan dursaa of qulleessaatii sabooddee immoo kan biroo qulqulleessaa jedhe. Waaqayyoo qulqulluudha. Hojii qulqulleessuutiifis nu waameera. Haa ta'u malee hojii qulqulleessuu Waaqayyoo kana yeroo labsinu ofii keenya qulqullummaan nurraa mul'achuu qaba. Ati inni kaaniin hin hatin jettee barsiiftu ofii kee immoo barsiiftu. Inni warra isa kaaniin akkasiin godhin jettee barsiiftu waan nama kan biraa sanaan hin godhin jettu ofii kee hongoota ofii kee immoo barsiiftu jedha. Inni Roomaa 2:21 irra jiru immoo walli ilaallata jechuudha kutaawwan kun lamaan. Ofii kee barsiisi, ofii keetii ta'e agarsiisi, waan lallabdu kana jireenya kee keessatti calaqqisiisi jedheetu ergaa kana dubbata kutaan kun jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni jireenya isaanii keessatti waan hin jiraanne waltajjii irra deddeebi'u. Waan jireenya isaanii keessatti itti hin jiraanneen waltajjii saba Waaqayyoodhaa goyoomsu. Garuu waan hin godhinaa jedhanii mataa isaanii ol kaasanii mataa isaanii hidhatanii mudhii isaanii hidhatanii hamileedhaan dubbatan sana hin godhinaa seedhan sana ituu godhanii argamu. Yeroo tokko nama Waaqayyoo tokkotu dhugaa nuuf ba'e.
Innis waa'ee tajaajilaa duraan waldaa isaanii keessatti tajaajiluu dhugaanuu ba'e leenjii tokko irratti. Tajaajilaan baay'ee waa'ee qulqullummaa labsuudhaan beekamu tokkotu tureedhaan. Waa'ee qulqullummaa yeroo hundaa lallaba. Sila qiddisinnaa, sila qiddisinnaa, sila qiddisinnaa jedha yeroo hundumaa gara deemuutti qiddisinnaa leegziyaabeer qiddisinnaa jedhee lallabadhaan. Gaafa inni dhufee waldaa galu baqqaarra waa'ee qulqullummaatu lallabamuuf jedhannee sossodaannadhaan. Inni eekama waan ta'eef waa'ee qulqullummaa dubbateetu nama naasisa waan ta'eef hin naana gaafa inni waltajjiitti ba'u jedha. Guyyaa biraa magaalaa Finfinnee keessaa bariidhaan nama geggeessuudhaaf kaanee iddoo namoonni hojii xuraa'ummaatiin jiraatanii baay'atanitti argineedhaan. Kana jechuun bakka dubartoonni hedduun dhiirotaa wajjiniin bulanii maallaqa fudhatan bakka akkasitti beekamu Finfinnee keessa jijjira. Bakka akkasiiti namni nuyi dur waldaa irratti beennu tokko ituu gadi ba'u arginee ija keenya amanuu dadhabneedhaan. Isa moo isa miti inni duukaa buunee ilaallaan isumadhaan. Obboleettii yookiis dubartii inni bira bulee gadi ba'u duukaa dudduubaan gadi baatee waan turteef isa dhiifnee isheetti achi deebinee namni kana eessatti beektaa jennee gaafannaanii kun maamila koo yeroo dheeraatii nuun jetteedhaan. Hin naaneedhaan. Hin cabneedhaan. Kun hin ta'a jennee yaadneedhaan. Namni kana godhu nama yeroo hundumaa waa'ee qulqullummaatiin nama baay'ee boossisuuf, nama baay'ee naasisuu, nama baay'ee qalbii diddiirrachiisu ture. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee jireenya isaanii utuu hin ilaallatanii callumadhanii warra kaanitti yeroo dhaadatan. Hinatiin hattuudha, sobduudha namaan jechaa ofiitu hatanii utuu sobanii argitu. Warra kaaniin dhugaa dubbadhaa utuu jedhanii sobduu ta'anii argamu. Warra kaaniin ejjituudha, waliin dhooftuudha utuu jedhanii ofii isaaniitii jireenya ejjaa keessatti argamu. Hin dhugin, hin machaayin utuu jedhanii ofii isaaniitii dhudhumachaa'u ta'anii argamu. Eeyyee lallabi isaaniitu bade jechuu koo miti. Wanti bade maaliidha? Ofii ta'anii taasisuu dadhabuutu bade. Qulqullaa'anii qulqulleessuu dadhabuudha kun jechuudha. Waaqayyo immoo akka nuyi jireenya koon ilaalinaa maal jedhaa malee Waaqayyoon ilaalaa ani nama dadhabaadha jechaa cubbuu keessatti wal hurursaa akka jiraannu Waaqayyoon barbaadu. Obboleessi koo tokko waa'ee namoota akkas jedhanii yeroo baay'ee yeroo lallabu waldaa keenya keessatti akkas jedha. Jireenya koon ilaalinaa, anan ilaalinaa, Yesuusin ilaalaa jedhu lallabdoonni bara kanaa jedha. Akkamittiin anan isin ilaalu jireenya kee nan ilaala maleessaa jedha. Jireenyi kee na barbaachisaa, jireenya kee nan ilaalaa. Akkamittiin an isin ilaalu yoo jireenya ilaalamu hin qabdu ta'e hin lallabini jedhee dubbataa. Obboleessi keenya kun eeyyee dhugaadha. Qulqullaa'anii qulqulleessu malee warruma kaanitti akka himnuuf miti kan waamamne. Nuuni isa warra kaanitti dubbannu jireenya keenya keessatti duraan dursinee jiraachuutu nurra jiraata. Yoos labsiin keenya nama duratti fudhatama qabaata. Inni 13ffaan waan Waaqayyo jaallatu waan ta'eefidha qulqullummaan. Waaqayyo gaafa gara mana keenyaa dhufu bishaan nuyi buusnee isaaf laannee dhuguu hin jiru. Waaqayyo ammatu ka'ee har'a mana keenyaa qaamamaan dhufee buddeenni inni nyaatu hin jiru. Waaqayyo har'a mana keenya utuu dhufee dhangaa guddaa nu isaaf qopheessinee ilililil kunoo nyaadhaa kunoo Waaqayyootu dhufee nyaadhaa nyaannaa qalameera inaffeerraa Waaqayyoof goonaa jennee gadi taa'ee nyaatee gammadee eebbifame mucaa koo eenyuun jedhee sokkuu hin jiru nyaata akkasii affarran akkasii Waaqayyoodhaaf. Waaqayyoo
kan inni itti gammadu uffee nan argadhe natti tole nan urgeeffadhe nan boqodhe kanadha gibjaan koo kanadha affeerraan koo jedhee kan inni nurkaa fudhatu yoo jiraate qulqullummaadha. Qulqullummaa keenya kan inni itti gammadu yookiis kan inni gammadee fudhatu qulqullummaa keenyadha. Kanaaf waan Waaqayyo jaallatudha qajeelummaan qulqullummaan. Macaafa Faarfannaa 33:5 irratti sagalee Waaqayyo akkas jedha. Inni qajeelummaa fi wanta seeraan eegame in jaallata. Laftis gaarummaa Waaqayyootiin guutuudha jedha. Waaqayyo ulfaatu. Inni maal jaallata jedha? Inni qajeelummaa fi wanta seeraan eegame in jaallata jedha. Laftis gaarummaa Waaqayyootiin guutuudha jedha. Waaqayyoon qajeelummaaf wanta seeraan eegame jaallata. Cubbuun jaallatu. Waan karaa gadhiise, waan seera hin qabne, waan gadhiisee hin jaallatu Waaqayyo. Kan inni jaallatu waan qajeelaa, waan qulqullaa'aa, waan seeraan eegame kanatti gammada Waaqayyo. Cubbuu gaafa hojjetamu kun qaxaleedhaan nama dubbiin galeefiidhaan jechoota bara kanaatiin immoo nama muudiin galeefiidhaan araadaadhaan kun ikkoo naqqeedhaan kun ikkoo bakka nama jabanaati nama baraati nama yerooti jedhameetu waliin dhaama namootaaf. Waaqayyo isa akkasii kanarraa dhimma hin qabu. Sakkamii gaafa namni cubbuu keessa gadi fagaatu, gaafa namni jallina keessa gadi fagaatu, jallina waan hojjeteef immoo waan qaroometti fakkaatu, Waaqayyo waan akkasii hin jaallatu. Maal godha? In morma. Maal godha? In ciiggaa. Waaqayyo qulqullummaatti gammada barbaadas waan ta'eef. Waan Waaqayyo jaallatudha. Waaqayyoon yeroo jaallannu wanta inni jaallatu isaaf goona. Wanta inni barbaadu raawwanna. Wanta inni garaansaa offee kun hankooti kun naateera jedhu goona yoo hin jaallanne ta'e Waaqayyoon. Nama jaallannu wanta inni jaallatu hojjennanus. Nama jibbinu yookiin immoo nama hin feene immoo wanta isa aarsu goona akka namootaatti. Waaqayyoon hin jaallanne taanaan wanta inni hin jaallanne hin goonu. Wanta inni jibbu hin raawwannu isa inni barbaadu isa inni jaallatu sanaa shaakalla maleessaati. Isuma goonanus maleessaati jechuudha firoota koo. Kanaaf qajeelummaaf qulqullummaatti jiraachuun keenya karaa ittiin jaalala Waaqayyoof qabnu ibsinu. Waan Waaqayyo jaallatu karaa ittiin shaakalluudha jechuudha. Waan Waaqayyo uffee kun na gammachiiseera jedhu kan ittiin raawwannuudha jechuudha. Maaltu? Qajeelummaan, qulqullummaan iddoo buufata keenyaa qulqullaatti eeggachuun jechuudha. 14ffaa fi inni dhumaa immoo maal jedhaa? Yoos wanti godhanii wal lamaaf qixxaata. 13ffaa irratti waan Waaqayyo jaallatu waan ta'eef jenneera. 14ffaa irratti maalidha? Yoos wanti godhan wal lamaaf qixxaata. Yoo maal ta'e? Yoo iddoo buufatoo fi qulqullummaatti eeggatan yookiis jireenya qulqullummaa yoo shaakalan wanti godhanillee wal lamaaf qixxaata firoota koo. Wanti hojjetan yoos wal lamaaf qixxaata. Daandiin nama harkaan badu jireenyi namatti hin bitaacha'u wayyoo jedhanii bara ofii lakkaa'uun hin jiraatu. Abaaraa lakkaa'aa jiraachuun hin jiraatu. Maal ta'a maleessaati? Karaan namaa wal lamaaf qixxaata waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoodhaan dubbisa. Macaafa Faarfannaa 1:1-3 irratti waan barreeffamee jirudha. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine, karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne, warra gaysanii wajjiniinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo ittiin tola. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo hin yaada. Inni akka muka isa bishaan yaa'aa qarqara dhaabbamee yeroo yerootti ija kennuu
baalli isaas gogee hin harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataa fi jedha. Qabxiin barbaadu lakkoofsa 3 gara dhumaarra jira. Inni immoo yaada isa alummaan olitti tarreeffame walitti qabaa jechuudha. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataa fi jedha dubbiin kun firoota koo. Namni dubbiin isaa wanti inni godhu wal qixxaatuuf kun maalidha yoo jettan nama iddoo buufataa qulqullummaatti eeggateedha. Namni jedhee jalqabaa lakkoofsi 1 akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebineedha. Jalloonni gorsi isaanii maalidha yoo jettanii yaada Waaqayyoo keessaa kan gadi nama oofu, karaa micciiramummaaf karaa badiisaarra kan nama qajeelchu galaa badiisaati. Gorsi cubbamootaa yookiis jalloota. Isa kanadha inni Waaqayyoon namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine jedhee dhugaa tokko lafa nuu qaba. Kana duwwaa miti. Karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjennedha. Karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin adeemne jedha miti. Maal jedha ree? Kan irra hin ejjennedha. Faanni isaa achiin kan hin baane jechuudha. Kan biraa hoo waa'ee qulqullummaatii kan inni dubbatu. Warra keessanii wajjiniin tarree kan hin teenye. Warra kamii wajjin? Warra ga'isanii wajjiniin, warra qoosanii wajjiniin, waa'ee jireenya bara baraa irratti warra ga'isan, waa'ee Waaqayyo wajjin deddeebi'uuf Waaqayyootti amanuu irratti warra ga'isan, warra ganan isaanii wajjiniin tarree kan hin teenye, tartiiba tokkorra kan hin teenye. Maal qabaadhaa? Gammachuu qabaadha. Waan namni Waaqayyoo irraa goruu qabu, waan namni Waaqayyoo dhiisuu qabuudha kan inni dubbatu kun. Gorsa jallootaa fudhatee isaan kan hin deddeebine, karaa jallootaarra kan hin ejjenne, ga'istoota wajjin tarree kan hin teenyedha. Qooda kanaa isa gammadu kanatti maaltu kan itti toladha? Seerri Waaqayyoo itti toladha. Halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo yaadee, waa'ee qulqullummaa. Seerri Waaqayyoodha. Waa'ee qulqullummaa Waaqayyooti kan isaan labsan. Waan Waaqayyoo jibbus kanaadha hin godhinaa. Waan Waaqayyoo jaallatu kanaadha raawwadhaadha. Kana gidduu jira seerri Waaqayyoodha. Kanaaf namni inni kan Waaqayyoo ta'e waa'ee seera Waaqayyoo halkaniif guyyaa yaada hidheetu bu'aa inni argatu eebbasaaf qophaa'e immoo tarreessa. Innis inni akka muka isa bishaan yaa'aa qarqara dhaabamee isa yeroo isaatti ija kennu baalli isaas gogee hin harcaaneeti. Wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataa fi jedha. Wanti namni Waaqayyoo kun raawwatu wal qixxaataaf. Tajaajila yoo ta'e tajaajilli isaa wal qixxaataaf. In daldala yoo ta'e daldalli isaa wal qixxaataaf. In qota yoo ta'e qonnaansaa wal qixxaataaf. Waajjira keessaa hojjetee hojiin waajjira isaatii wal qixxaataaf ija godhataaf. Karaa ba'e irratti daandiin ittiin bitaachuu maal ta'a malee daandiin isaaf banama wal qixxaataaf malee. Mee garbicha Waaqayyoo Yoosefiin ilaala. Yoosefi mana abbaa isaatii keessattis ta'e edda gurgurame nama waliin dha'uu hin dandeenye nama qulqullummaadhaan deddeebi'u ture. Sababii kanaaf Waaqayyo isaa wajjiniin deddeebi'a ture. Sababii Waaqayyo isaa wajjiniin deddeebi'uuf immoo maaltu ta'e? Wanti inni hojjetu wal qixxaateef. Sababii Waaqayyo isaa wajjin jiru wanti inni hojjetu wal qixxaateef ture. Yeroo qulqullummaadhaan deddeebi'an Waaqayyo namaa wajjin ta'u. Gaafa Waaqayyo namaa wajjin ta'u immoo wanti hojjetan wanti godhan wal lamaaf qixxaata. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 hanga 25 yoo dubbifne
garbichi waaqayyoo kun waaqayyoon didee karaa mataa isaatii irra gaafa filatu karaa filachuu duwwaa miti bidiruudhaaf qarshii kaffalee deebsa gara Nanawwee dhiisee gara Tarshiishitti yeroo qajeele waaqayyoo karaa isaa danqaadhaan qabe. Sababii Yoonaas bidiruu sana keessa jiruuf immoo namoonni Yoonaas wajjiniin bidiruu sana deemaa turan karaan isaanii xaxaa ta'e, karaan isaanii danqamaa ta'e, karaan isaanii kiyyoodhaan guute. Booddee gaafa hixaabuu buufatanii Yoonaas irra bu'ee Yoonaas bidiruu isaanii keessaa ba'ee bishaanitti gadi gatamu karaan isaanii wal qixxaateef. Maaltu isaan keessaa ba'e? Xuraa'ummaatu isaan keessaa ba'e. Maaltu isaan keessaa ba'e? Nama abboommi waaqayyoo didee yaada mataa isaatiitiin karaa barbaade irra adeemaa jirutu isaan keessaa gadi darbatame galaanatti. Isa booddee maal ta'an? Daandii isaanii wal qixxaateef. Adeemsi isaan adeemaa turan wal qixxaateef. Yeroo baay'ee haalonni kan isaan walluuf hin qixxaanneef kan nutti bitaacha'ani jireenya keenya keessatti, waldaa keenya keessatti, tokkummaa keenya keessatti amala cubbuudhaa fi jalloota kunuunsuu waan qabnuufidha. Harkarra qabna. Utuma waan isaan godhan beennuu, jallina isaan ija dhiibanii hojjetan utuma beennuu yeroo tokko tokko calluma jennee bira dabarra. Calluma jennee waan barbaadde haa taatu jennee maallaqa ishee jennee bira dabarra. Inni kun immoo maal godhaa? Jallinaa fi jallootaa wajjiniin gaafa wal magnee jiraannu bidiruun keenya galaana gubbaa deemuu dadhabdee raafamti. Bubbee dura goree rakkisa. Nu nyaachuudhaaf nutti doorsisa. Nutti gama. Yoo nuyi isa jallaa sana of keessaatii fuunee as iddoon kee jennee ofirraa geggeessinu garuu maal taana? Karaan keenya wal qixxaataa ta'a. Daandiin keenya wal qixxaataa ta'a. Karaarra hin turre nutti hin bitaachoo adeemsi nurkaan badu gaafa sana maal taana maleessaati lafa adeemuudhaaf kaan lafa dhaquudhaaf kaane fiixaan baafannaa hin qaqqabnaa maayii keenya baafannaa lafa eebba keenyaa ga'uu dandeenya yoo maal ta'e yoo qulqullummaadhaan deddeebine karaan keenya walluuf qixxaata firoota koo. Karaan keenya walluuf qixxaata. Namni waaqayyoodhaa Eeliin yeroo ijoolleensaa cubbuu keessa gangalatanii calluma dhiise akka dimokiraasii wayii shaakaluu isaati isa biratti calluma jedhee dhiise ijoolleensaa addaggee ta'an mana qulqullummaa waaqayyoodhaa xureessan. Aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyaatu akkaataa seeraa abboommii waaqayyootu tun taane akkaataa miiraa beela fedha isaaniitiin xureessan. Sanarra darbanii obboleettonni yeroo isaan gara mana qulqullummaa deeman isaan waliin warra mana qulqullummaa deeman irratti xuraa'ummaa hojjechuutti ka'an. Hojii isaan hojjetan kana utuma dhaga'uu utuma beekuu Eeliin abbaan isaanii hangafni lubaa yeroo sanaa hin callise. Manni qulqullummaa waaqayyoo naamusa dhabe. Kanaaf waaqayyoo isa adabe. Kanaaf waaqayyoo lubummaa isa harkaa fuudhe. Kakuu waaqayyoo kanaan dura sanyii isaatiif kakate miidhuu danda'e jechuudha. Firoota koo gaafa cubbuudhaa wajjin wal maknu warra akka barbaadan ta'anii wajjiniin ilaallee maallaqa ishee anaan abbaan firdii waaqaa maalla dhibe anaan guyyaan firdii jira gaafa jennu cubbuun gaafa nu keessa diriirfatee taa'u jallinni nu gidduu gaafa ni diriirfatee taa'u karaan keenya qoramsaan guutama. Waliin qixxaatu karaan keenya akka karaa warra Yoonaasiin baatee deemuu yaaluuti. Yoonaasiin fuudhanii fuuldurattis deemnaan deemamuu dide. Duubatti deebi'uu yaallaanis deebi'uu dide. Maaltu isaan keessa jira? Waan isaan keessaa baafamuu qabu didaa tokkotu isaan gidduu ture. Isaan kanan beekanii qabeenya isaanii hedduu galaana nyaachisan.
Yeroo yaada waaqayyoo keessaa mucucaannee deemnu ofii keenya duwwaa miti firoota ko. Namoota naannoo keenya jiranitti iyyuu qoramsa taana. Namoota naannoo keenya jiranitti iyyuu kisaaraa taana. Namoonni Yoonaasii wajjiniin gara magaalaa Tarshiishii deemuudhaaf qarshii isaaniitiin karaadhaa fi imalaa fi kaffaltii kafalatanii deemsa jalqabanii qabeenya isaanii baay'ee gara galaanaatti gad darbatan. Tarii yonnaa salphatee bishaan ol fuudhee nu baata. Bishaanni bidiruu keenyatti guutee gadi nu liqimsu jedhanii waan yaadaniif qabeenya isaanii baay'ee galaanatti edda nyaachisanii booddee Waaqni isaan gargaaree sammuutti deebi'anii gaafa ixaa buusan, gaafa carraa buusan eenyurra bu'e? Yoonaas isa yaada Waaqoo didee bu'ee irra bu'e. Didee manaa ba'ee sanarra bu'e. Egaa utuma sodaatanii isa gufuu isaanitti ta'e karaa isaaniitti danqaa ta'e sana fuudhanii galaana keessa yeroo buusan nagaadhaan ce'an. Inni qurxummii keessa lixe. Adeemsa mataa isaatiitiin gara hojii waaqayyoo isa ergeetti qajeele jechuudha. Firoota koo qulqullummaan kan inni barbaachisuuf wanti nu hojjennu akka walluuf qixxaatuufidha. Gaafa nu qulqullummaadhaan deddeebinu, gaafa nu qulqullummaadhaan baanee gallu, gaafa nu qulqullummaadhaan tarkaanfii fudhannu wanti nu hojjennu kamiyyuu walluuf qixxaata. Maaliif? Waaqayyootu nutti dhiyoo jira. Maaliif waaqayyootu nu wajjin hojjeta? Qobaa keenya miti waajjira keessa kan teenyu. Qobaa keenya miti biizinesii keenya keessa kan teenyu. Daldala keenya keessa kan teenyu. Qonnaa keenya keessa kan dhaabbannu. Iddoo kamillee jechuudha. Dhaabbata hafuuraa duwwaan dubbachaa jira miti. Mana namaa keessa hojjennullee yoo ta'e. Eenyutu nu wajjiniin jira? Waaqayyootu nu wajjiniin ta'e hojjeta. Waaqayyoo sababii inni nu wajjin ta'e hojjetuuf immoo wanti nu yaadne, wanti nu akeekne, wanti nu goone jenne maal ta'a? Walluuf qixxaata. Walluuf qixxaata. Fiixaan nuu ba'a firoota ko. Kanaaf akka waaqayyo nurraa barbaadutti iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nuuf ta'a. Waaqayyo gooftaan keessi oolchuudhaaf, diinota keessa dabarsee harka keetti kennuudhaaf iddoo buufata kee gidduu hin deddeebi'aatii. Kanaaf ati immoo iddoo buufata keetii qulqullaa'aatti eeggadhu jedhee kan waaqayyo dubbateef kanaafidha jechuudha. Waaqayyootu dhufa. Waaqayyootu nu gidduu deddeebi'a. Waaqayyootu nu wajjiniin hojjeta. Kanaaf iddoon buufata keenyaa qulqullaa'aatti akka eegamu gooftaan hin barbaada jechuudha. Qabxiiwwan ilaalle kun hundumtuu barbaachisummaa qulqullummaa kan labsanidha. Qulqullummaan kuni ga'ee mataa keenyaa isa nurraa barbaadamudha. Akka kiristiyaanota akka haaraatti ija hafuuraa qulqullootarraa eegamu, ija hafuuraa yookiis immoo ija fayyina keenyaa kan ittiin mul'ifnudha. Waaqayyoon keenya inni qulqulluun cubbuudhaa wajjiniin firoomuu hin dandeenye, waan gaarii inni yaadatu, inni waan gaarii jaallatu barbaadu kana nutti himaa jechuudha. Kanaaf firoota akka sagalee waaqayyoo kanaatti waaqayyoodhaaf taanee jireenya qulqullummaa inni nu gidduutti argu barbaadu sana argannee akka dhuunfaattis ta'e akka waldaalee kiristiyaanaatti foolii waaqayyummaa waaqayyoo ofirraa urgaasisaa calleewwan gaggaarii naqata gaggaarii kan ta'e qulqullummaadhaan miidhagaa akka jiraannuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyoo isa nutti dubbate walii wajjin galateeffannee xumurra. Waaqa keenyaa waan nurraa barbaadamu nu barsiisaa jirtaa. Maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Kabajamuun ol jechuun waaqa irrattis lafa irrattis maqaa keessa dinqisiisaadhaaf haa ta'u. Waaqaaf keenyaa mootii keenyaa dhugumaan iddoon buufata keenyaa keessi keenya tokkummaan keenya qulqullaa akka ta'u, qulqullummaadhaan akka ta'u, akkaataa ati barbaadduun akka ijaaramu, akka ati barbaaddutti bahee akka galu geggeessaa keetiin akka ta'u nuuf taasisi. Sagaleen kee inni nutti dubbatte kun dhugumaan yaa Abbaa jireenya isa dhugaadhaaf nu haa qopheessu. Amajaajii hundumaa karaa keenya irraa cabsi. Hafuura keessa qulqulluudhaan nu hooggani.
waan diiyaabiloos hojjetu akka yaadni kee yaadni waaqayyoodhaan nu bira hin geenyeef karaa adda addaatiin lola inni irratti banu raawwatee kan diigame haa ta'u. Raawwatee kan diigame haa ta'u. Raawwatee kan diigame haa ta'u. Waldaaf tokkummaa gama kanaan ijaaramee jiru kanaaf sin kadhadha. Waan diiyaabiloos irratti xaxu, waan diiyaabiloos irratti aggamu hundumtu maqaa gooftaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Dhaloonni nu wajjiniin si waaqessinu kun ulfina kee ulfina waaqayyoo arganii akka jiraatan ati gargaari. Dhugumaan yaa waaqayyo nuti hundi keenya ulfina keessa qulqulluu labsaa akka deddeebinuuf nu gargaari. Diiyaabiloos diinni keenya immoo maqaa keetiin raawwate gaafa hundumaa faana keenya jalatti hatumamu kana waan gooteef bara baraan ulfaadhu maqaa Yesuus.